Hello. Akkamii nagaa? Nagaa maaltu jira abboo? Mee kottu mee waan ta'e sitti himaa yeroo dhufte. Maal taate ree immoo har'a? Tole bakka amma dalagaarra jira yeroo xumure nan dhufa bakka. Tole bakka akkuma dalagaarraa baate naa bilbile sin eegaa. Tole ishii siifan bilbila bakka. Na eegi bakka nan dhufa. Ishii jedhe. Eloo qalbeessaa jira kunoo xumureera naannoo kam jirta eessatti ol geenna ree? Tole bakka ishis. Akkam jirta abboo? Nagaa keetii? Baay'ee na yaaddessite maal nagaadhaa? Maal wanti haroofte? Nagaa maaltu jira jetteeti abboo? Waan ta'e osoo dhageettee. Maal taate immoo? Baay'ee na yaaddessaa tamee natti mee waan taate nama. Biizinesa akka jalqabeeru sitti himeen turre yeroo darbe. Biizinesa sanitu
keellaa irratti na jalaa qabame meeshaan biyya alaatii bitamee osoo seenutti jiru keellaa irra na jalaa qabanii amma akkasitti meeshaan hundumtuu na jalaa saamame. Akkasiidha. Akkas taanaaniin baay'ee nama gaddisiisaa iyyuu. Akkamitti garuu akkamitti jala qabatan attaa karaa seeraatiin miti ka biizinesa kee jalqabde. Lakki karaa seeraan alaatiin hojii kana jalqabee duruudhumayyuu jaalataayyuu hin turreyyuu hiriyoota kan koo tokkintu kunoo nutis akkasiin jalqabne irraa kootu nu faana hojjedhu naan jedhanii waan hin taane keessa nagatanii amma meeshaan qarshii miiliyoona 1.5 bitame hundumtuu na jalaa fudhatame keessi koo baay'ee maraataara ansitti mee hin danda'u akkam akka keessi koo maraataaru. Akkas taanaaniin hedduu nama yaaddessaa beektaa. Tasgabbaa'e. Mee waan goonu ilaallaa tasgabbaa'e. Wanti godhamu jiraachuu danda'a garuu. Durumas balleessaan keeti. Kunis immoo faachisuu hin qabuyyuu. Sababni isaa ati barbaaddeeti ka isaan waan karaa hin taane jalqabdee birrii keenyaatti hamte kunoo. Sitti haa tolu qaba. Maal yaaddu jalqaba osoo waan tokko itti yaadiin deemtee yeroo itti seentu. Dhuma jalqaba hubattu jalqaba qorachuun qabdu turte. Kunoo balleessite qaba. Keessa kee maaf si gubatare kun ofii balleessite. Baay'ee nama gaddisiisa anyways. Jajjabaadhu siin jechuu malee maal gochuu qabare. Maal jette garuu wanti godhamu hin jira jettee turte. Maal wanta godhamu jira jettee harka jaraa galee maal akkamiin baasuu dandeenya? Eeyyamatu akka iyyuu hin qabnu iyyuu nuti hin qabu iyyuu akkamiin naa deebi'uu danda'a? Anis baay'ee tokko na gubataara keessi kooyyuu garuu wanni ani as yaameef yoo qarshii muraasa kana liqeessuu dandeessu jedhee gaafachaara asis yaffeere. Qarshii ammas hin barbaadda maal gochuuf mee inni hafu mee hagam barbaadda manarraa maal hagam liqeeffachuu barbaadda manarraa yeroo kanatti jechuudha. Qarshii amma miiliyoona 2 wayii osoo naaf liqeessite jedhee yaadee ture yoomaatis hin qabaannes hiriyyaa kee irraa yooma kanaa argitus jedhee sababni isaa iddoo hojiititti nama baay'ee beektaa na gargaaruu dandeessa jedhee si abdadheeti asii kan si affeereef. Miiliyoona 2? Miiliyoona 2 jettee akkamitti miiliyoona 2 isaa fuudhaan miiliyoona 2 dhiisii 2,000 iyyuu kiisii koo keessa jira. Miiliyoona 2 osoo qabaadheeti akkanatti chookiin ijanna nama achitti ijoollee namaa wajjin rakkadhaa. Maal miiliyoona 2 osoo qabaadhe deemee har'a jireenya gaariin jiraadhu biizinesa koo jalqabee hin qoosta si'a akkamitti miiliyoona 2 na gaafatta an nama eenyu si fakkaadha an hojjetaa mootummaan iseeti moo an barsiisaadha barsiisaa maatii koo jiraachisa. Tole ka yoo qabaanne dhiisi maal hin qabdaa jedheetan si abdadhee ture garuu yoo qabaanne dhiis ka maal godhufa kana natti gitaare silaa ani keessi koo yaaddaa jira qarshii akkana nyaatame akkamii akka deeffadhu jedhee yaaddaa raati dammoo deebite
Lammaffaarra natti iyyitaa birriin kee natti haafu bakka abboon irraa deemachi. Maali? Ati hiriyyaa kooti miti hoyyoo osoo na gargaarte hoo gaarii akkamitti yaaddaati garuu hiriyyummaan kennaa ganuma abbo. Bakka hiriyummaan kenna sirriidhuma nutti haafu galatoom deemnarra. Jalqabumayyuu sitti iyyuu barbaadeetii miti gaafii keettu na dallansiise akkamitti yeroo yaaddu miileena lama naaf liqeessinaan jette akkumati yaaddu akkumati beektu silaa ani barsiisaadha barsiisaan mindaan isaa hagam akka geessu ni beessa akkamiin lafaa kaatee miileena lama na gaafatta. Anuu kun jiruun natti ulfaattee maatii koo waan nyaachisu dhabee akkanatti cinqamaara miileena lamaan naaf liqeessi jette. Waan miileena lamaan qabaanneefis hiriyyummaan kenna nutti haafu jettee haganuma hiriyyummaan kee baay'ee nama ajaa'ibda garuu wal galatoom waan hundaafu.